Harkafuun kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa OROMIA11 akkam jirtu naga jirtu isiniin jenne gama sagantaa sona guyyaa keenya har'aatitti tarkaanfanna. Sagantaan sona guyyaa keenya har'aa waa'ee haalduree qabxiiwwan gareen TPLF mootummaa Itoophiyaatiif lola dhaabuu isaa irratti lafa kaayatee ilaalchisee mariidhaaf Dr. Awwol Aloo qabadhee dhiyaatee jira. Akkasumas ibsa mootummaan federaalaa baaseerraayis ni dubbanna. Gama biraatiin immoo ibsoota tokko tokko raayyaa ittisa biyyaarraallee waan dubbannu qabna. Kanaaf nu hordofaa isiniin jenna. Dr. Baganagaan dhuftan. Galatoomi. Abnaasir. Mee gara gaafiif deebii kiyyaatti haa tarkaanfadhuuti. Dhukaasa dhaabuu mootummaa federaalaatii fi bu'aawwan isaan argannee jirra jedhan kana akkamitti ilaaltu isin? Mootummaan jalqaboo waraana kana jalqabuu kaayoo jedhaniitiin wanta kaantu ture. Kaayoon sun kan ture mootummaa TPLF-dhaan hoogganamu naannoo Tigraay keessa humnaan buqqisuu ture. Akkasumas immoo humna TPLF jedhaniin kana guutumaan guututti balleessuu ture. Akkuma yaadattu yeroo baay'ee muummichi ministeeraa keessattiyyuu TPLF badeetiin akka jiru, TPLF jechuun ammaan booda harcee qilleensa irratti bittinnaa'ee akka ta'e, sun immoo deebi'eetiniin walitti dhufeetiniin humna ta'uu akka hin dandeenye karaa adda addaatiin ibsaatiin turani. Muummichi ministeeraa qofa osoo hin taane abbootiin aangoo humni waraana biyyaa karaa adda addaatiin kana ibsaatiin ture. Akkuma amma kaluu kana argine humni suni harceellee hin taane inumayyuu wanta asin dura ture caalaa jabaateetiniin raayyaa waraana biyya Itoophiyaatii fi biyya Eertiraa kan biyya lama mogolee cabsee biyya isaa keessaa naannoo isaanii keessaa baasaniitiin jiranii. Mootummaan tokko lafa qabateetiniin ture irraa baqateetiniin osoo deemu at the same time ammoo dhukaasa dhaabsee jira jedheetiniin wayita labsu kun hinjifannoo ta'uu hin danda'u. Kaayoon mootummaan akka mootummaatti jalqaba irratti kaayees guutumaan guututti miti tokkochummaan iyyuu ka galma gahee hin jiru. Akkuma yaadatamu eega TPLF aangorraa buusanii booda jalqaba irratti mootummaa yeroodhaaf jedhaniitiin mootummaa dhaabaniitiin ture. Yaanni ture yeroo isaanii TPLF guutumaan guututti balleessaniitiin humna biraatiin bakka buusuu ture. Suni guutumaan guututti fashalee amma mootummaan at least haaluma akkuma narratiivitti iyyuu wanta hawaasa addunyaa biratti fudhatama qabu wanta reasonable ta'e tokko himuu hin dandeenye. Hin injifatamne jechuu barbaadanii garuu qabatamni lafarra jiru guutumaan guututti kan mul'isu mootummaan akka injifatamedha. Raayyaa ittisa bu'aawwan isaan jedhanii galme dubbatan keessaa muummichi ministeeraa akka ijootti kakaasan tokko raayyaa ittisa ajaja kaabaa bilisoomsuu meeshaalee waraana gurguddoo harka humnoota TPLF ture achi baasuu yaalii Itoophiyaa gargar qooduuf godhame laaffisuu fi hooggantoota TPLF jajjaboo to'annoo seeraa jala oolchuudha jedhan. Isaan kunniin dhugamatti mirkanaa'anii jiru. Wantootuma amma ati kaafte kanneen qabxiiwwan ati kaafte kanneen tokko tokkoon osoo laalleetiin hin jenne guutumaan guututti wanti mul'isu kun inni mootummaan kaayoon isaa akka fashalee mul'isa malee akka faayoon isaa bakka gahee mul'isu. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa kan TPLF nu jalaa qabateetiin ture gadhiisisuun kaayoo tokko jedhameetiin jira. Nama hagamtu tokkotu qabamee wanta jedhu hin beeknu. Garuu ammoo humni yookaan ilmi namaa hidhattoonni waraanni mootummaan Itoophiyaa Tigraayitti amma gateetiin biraa bahe akkuma torban dabre kan argaatiin hin jirru lakkoofsi isaanii 1000 lakkaa'ama. Waraana san hunda eega waraanatti seente booda san hunda duubatti dhiifteetiin bahaa as deebiteetiin ammoo waraana keenya akka TPLF nu jalaa qabameetiin ture baasisuudhaaf achi seennee kaayoon kun immoo guutumaan guututti bakka gaheetiin jira jedhaniitiin himuuni ummata intelligensii meeshaalee gaafii keessa seensuu natti fakkaata. Osoo kun guutumaan guututti waan milkaa'e osoo hin taane waan fashaleedha. Waraana adda addaa TPLF kan jalaa qabatee ture waan jedhamutu jira. Sanii wal qabatee soo laalteetiin jette asin dura
mootummaan kun wanta jedhaatiin ture waraana sanii akka isaan ittiin fayyadamne akka TPLF ittiin fayyadamne guutumaan guutuutti akka barbadeessanidha kan haasa'amaatiin ture. In fact dhugaan jirullee ammoo mootummaan humna drooniitiin akka qarqaramaatiin ture labsamaatiin ture akkuma yaadattu humni suni ka Itoophiyaatii miti ka Eertiraatii miti warra United Arab Emirates wanti san dalagaatiin ture. United Arab Emirates wanti isaan qilleensarraa barbadeessaatiin turanii waraana gurguddaa meeshaa gurguddaa Itoophiyaan Tigraay keessaa hin qabne jettu sanidha. San barbadeessuudhaani TPLF osoo hin taane kan miidhame actually Itoophiyaadha kan miidhame. Waraanni Itoophiyaan qabdu gurguddaan naannoo Tigraay jiraa jedhaniitiin labsaatiin turanii hin beekna sanii. I think haga tokko dhugaadhallee wanti suni. Meeshaan suni ammoo drooniidhaan UAE'n haala adda ta'e tokkoon tumaatiin turanii meeshaan suni guutumaan guutuutti barbaadaa'eetiin jira. In fact namoonni tokko shakkiin isaan qaban amamaa inni UAE'n hiree sanitti fayyadamtee humna ittisa Itoophiyaa walumaa galatti dadhabsiisuu irratti hojjetaatiin turte. Kan ammoo godhaatiin kan turte karaa Egypt ta'uudhaani waan jedhutu jira. Karaa saniinillee hoolaaltee wanti milkaa'e tokkochi iyyuu hin jiru. Tokkummaa Itoophiyaa jabeessuu wanti isaan jedhan kan hoolaalte immoo Itoophiyaan eega waraanni sun jalqabame hin laafte hin dadhabde namummaan dur haga tokko mee Itoophiyaa tana deebisneetiin democratize gochuun ima danda'ama walqixxummaan biyya kana keessatti akka jiraachuu danda'u hojjechuun ima danda'ama wanti amma walqixxummaan dhabamee fi biyyatti sanarratti waliigaltee wanti dhabamee fi humni asiin dura biyya tana bilchaatiin ture humna abbaa irree waan ta'eef haala dimokiraatawaa ta'e tokkoon ummanni sagalee isaatiin fedhii isaatiin wanti inni murteessu waan hin turree fi sanii fi yaada jedhutu ture. I think wayita jalqaba irratti 2018 Abiyyi lammaan fa'aa warra gara aangoo dhufanii Oromoo biratti haga tokko yaanni Itoophiyaa jedhu kuni haala dur hin turreen fudhatama argataatiin wanti inni dhufee fi hireen biyya san irra deebi'aniitiin reconstruct gochuu ima jiraata. Guutumaan guututti possibility rule out gochuu hin qabnu yaaluu hin dandeenya ilaalcha jedhu ture. Gaafa mootummaan kun waraana kana eegale ilaalcha biyyuun maal ta'uu qabdii garam deemuu qabdii jedhu karaa mariitiin karaa nagaatiin osoo hin taane karaa waraanaatiin ummata irratti fe'uun barbaachisaadha jedhanii amananiitiin gaafa ka'anii warra Tigraay qofa osoo hin taane sabab sablammoon kuwwanis abdima Itoophiyaan tuni deebiteetiin democratize ta'uu hin dandeetti walqixxummaan kenna biyya kana keessatti mirkanaa'uu hin danda'a bu'aa biyya sanarraa argachuu hin dandeenya ilaalcha jedhu san baay'ee dadhabsiise abdii ture san baay'ee depleted godhee jechuudha. Tigraay hoolaalteetiin hin jette haala waraanni kun itti prosecute ta'e hoolaalte waraanni mootummaa naannoo san irratti yookaan ammoo humnoota waraanaa naannoo san irratti osoo hin taane waraana ummata irratti baname ture. Kanaaf ummannis garagaleetiniin mootummaadhaan waldhaansu wal qabataa ture. Waraanni suni ummata Tigraay irratti dhiibbaan inni uume tokko maalin hojjette nuti Itoophiyaa miti. Itoophiyaa wajjin ammaan booda jiraachuu hin barbaannu. Filmaata iyyuu miti. Gara jedhu geesse TPLFs akka jaarmayaatti fuuldureen hegereen ummata Tigraay Itoophiyaan addatti osoo ta'ee wayyaa waan jedhu irra gahanii jechuudha. Kuni akkamitti Itoophiyaa yookaan immoo tokkummaa Itoophiyaa jabeessuu danda'a? Haala kamiin? Ifaan ifatti wanti argaatiin hin jiru Itoophiyaan akka yaadaattis qabatamaan wanti lafarra jirus kontrooliin mootummaan jiddu galeessaa naannoowwan irratti qabu dadhabaa bakka adda addaatti mootummaa waraana seenaatiin deemaatiin hin jira. Kuni tokkummaa Itoophiyaa jabeessaa jechuun abjuu ta'e malee dhugaa wahiitiyyuu of keessaa hin qabu. So ulaagama isaan lafa kaayan irraa kaateetuun iyyuu hoolaalte waraanni kuni biyya sadarratti balaan inni geesse balaa guddaadha. Kaayoon mootummaan lafa kaahateetiin gara waraana kanaa itti seene guutumaan guututti fashaleetiin hin jira. In fact mootummaan iyyuu wanti tokko itti haasan hin dhageetta. Wanta achi bahaniif injifatamaniitiin akka ta'e ifa. Ummatatu duubaan dhufeetiin inni waraanaatiin hin jira. Raayyaa waraanaa ummatu
ummatatu attack godhaatiin hin jira. Takka itti seenne jenneetiin achi keessatti hafneetiin qunca'uun barbaachisaa miti jedhee muummichi ministeeraa. Kanaa ol afaan biraa maaltu jira hinjifatamne jechuudhaaf mootummaan hagaruma jedha. Mootummaan kamiyyuu akkuma fedhetti yoo hinjifatame hin jedhu sababuma wayii kenna. Galatoomi Dooktor tanumaan wal qabsiiseetiin gaaffii xiqqoo takka waa'ee raayyaa ittisa biyyaa irratti ibsi raayyaa ittisa biyyaa baasee jira wal qabataa. Gaaffiin sun guyyaa kaleessa dhiheenya kana raayyaan ittisa biyyaa waa'ee miseensota raayyaa Tigraay keessatti booji'aman ibsa baasee tura. Jarri kun boojuudha jedhameetiin gara TVtiin illee marsaalee hawaasummaa irratti yeroo hedduu deddeebi'aa jira. Ibsa isaa kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa maal jedha? Waraanni afaan qawwee uummatatti garangalchu jedhee uummatatti harka kennee jira jedhe. Isa kana akkamitti ilaaltu? Kan biraa ammoo raayyaan ittisa biyyaa itti aansuudhaan seeraa fi naamusaan waan buluuf uummatatti dhukaasuu dhiisee aarsaa kafaluuf jecha harka uummatatti kennee jedha. Isa kana walitti qabaatiin haa deebisaa. Kuni akka sababaatti humni hinjifatame tokko waa hedduu jechuu danda'a. Dhugaan isaa the reality on the ground dirree waraanaa irratti hinjifatamaniitiin hin jiran. Ummatatu gabbaheetiin waraanee hooka jedhan taate bari sun inumayyuu injifatamuu guddaadha bara. Ka waraanaan injifatamuu caalaa salphinni guddaan yoo ummataan injifatamteedha. Ummataan yoo injifatamte tokkoffaa kisaaraa siyaasaati. Ummanni suni raayyaa ittisa Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaati jedhee hin fudhatu jechuudha. Diina jedheetiin hin fudhata jechuudha. Kuni ammoo rakkoo guddaadha. Biyya haga tokko heeraan bulaa aangoon kiyya heeraan kanaa kennameedha jedheetiin yaadu tokko keessatti ummanni guutuun gabbaheetiin si waraanuu qofaa miti yoo kasi boojuu danda'u taate kuni kisaaraa siyaasaa guddaadha. Xiqqoo mootummaan kuni ima haasaa malee wanti inni haasa'u wanti baay'een isaa waan hiikkaallee qabu miti. Probably dubbimatanayyuu xiqqoo achi fageessanii waan xiinxallannatti hin fakkaatu garuu implicationin isaa inni kuni kaanumarrayyuu baay'ee jabaataadha. Waraanaan hinjifatamnee humni hundi keenya booji'aman ka jedhurra ka ummatatu nuun falmeetiin ummatattiin dhukaasnu jenneetiin harka kennanne jedhu kuni inni kuni salphina guddaadha. Both politically akka karaa humna waraanaatiin illee jechuudha. Walumaa galatti garuu kuni kan mul'isu mootummaanii dhugaadhaa qabatama jiru kana keessatti biyyi waraana ummata miliyoona 115 bakka bu'u. Ollaa gargaarsa gaafate. Ollaan tun immoo jiruma isii keessatti yoo wanta biraa dalagdeetiin hin beektu waa'ee securitytiif waa'ee waraanaa malee Eertiraadhaan wal qabateetiin wanta dhageettu wanti biraa hin jiru. Waa'ee waraanaati. Waa'ee lolaati, waa'ee dubbiiti. Eertiraa keessatti wanti akkanaa uumamee dinagdeen akkanatti guddatee wanti jedhamu wanti dhageenyu hin jiru. It's a national security state. Biyya sanillee gargaarsa gaafatanii biyyi sunis Tigraay seentee humnoonni lamaan kuni humna ummata miliyoona 5 irraa haga 6 ga'u ittisu tokkoon hinjifatamuun amanuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Kun kisaaraa guddaadha. Kisaaraa siyaasaa, kisaaraa dippiloomaasii, kisaaraa waraanaa guddaadha. Kanaaf mootummaan karaa adda addaatiin wanta wal dhahuu yookaan haasan taate at least defense ma coherent ta'e tokko illee yoo dhiyeessuu baatan taate haga tokko I think hubataman natti fakkaata. Because wanti ufii isaaniiti harka isaaniitiin case of sensisanii waan mootummaan akka mootummaatti rational ta'e tokko sistemni tokko waan keessa seenuu miti. Waraana tokko keessa wayita seentu jalqaba waraanni maa inni wanta jedhu hubachuun barbaachisaadha. Waraana wayita seentu humna wayii wajjin waraana keessa seenta. Ummata wayiitu humna san duuba jira. Qabatamni ummata kana keessa jiru maa inni? Siyaasni naannoo kanaa maa inni? Waraanatti yoo seenneetiin hin jenne konsekwensiin isaa maal ta'uu danda'a? Yeroo gabaabaa keessatti, yeroo dheeraa keessatti. Waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Siyaasa waggaa
soddomman dabree hoolaalteetiin hin jette ummanni Tigraay wanti inni beeku keessattiyyuu dargaggeessi amma gad bayeetiin hidhateetiin waraanatti seene kun kan inni beeku Itoophiyaa muummichi ministeeraa lalisu kanaa miti. Even san durayyuu ummanni Tigraay waggaa 17 qabsaa'aatiin ture ilaalcha Itoophiyaa tigdam yookaan Itoophiyaa malee wanti biraa hin jiru jedhu kana ummanni suni gabbaheetiin qabsaa'ee didaatiin ture. So waggaa 50 dabre kanaa fi wanta amma mootummaan amma Itoophiyaa irra jiru kuni promote godhaa jiru kuni akka diinaatti ilaalamaatiin ture Tigraay keessatti. Bakka biraattis akkasuma garuu at least Tigraay keessatti mobilizationii baay'ee jabatu ture jechuudha. Mootummaan wayita waraanatti seenu ideoloojii akkanaa qabatee political socializationiin waggaa 30 qofa osoo hin taane waggaa 50 dabre biyya kana naannoo san keessa jiru maa inni waan jedhu madaaluun barbaachisaa ture. Waraana jal'ifteetumaan utaalteetiin ittiin seentu. Wayita itti seentu konsekwensiin isaa maa inni akkamitti keessaa baana wanta jedhu laaluu qabda. Mootummaan kun garuu wama takka akka yaadaatti itti yaadamee strategically waa saganteeffameetiin ittiin seenu. Qophaa'aatiin turanii waraanaaf qophaa'uu malee akka yaadaatti strategiin eega keessa seenne waan itti seenne kana mo'anneetiin keessaa itti baanu maa inni humni nu moofachuuf qabnu maa inni seenuun kenna implicationin inni qabu biyya keessatti biyya alatti maa inni analysiin kun hundinuyyuu wanta dalagamee fakkaatu. Wanti amma confusionii guddaa keessa seenaniitiin kaanii kan qabataniif isa kana natti fakkaata. Mee Dr. gara bu'aa fi miidhaan waraanni naannoo Tigraay uummata irratti labsame beekamaadha. International crisis hedduu fideellee dhufee jira. Walumaa galatti mootummaan federaalaatis haa ta'u qaamonni walakkaa lamaanitti wal dhabaa jiran kun bu'aa fi miidhaan lola kanarraa argatan guddaan maal? Duraan dursee I think wanti ifa ta'uu qabu tokko waraanarraa yoomiyyuu bu'aan guddaan argamu hin jiru. Qaamni kamiyyuu waraana keessa seenee osoo hin miidhamin kan bahu hin jiru. Waraana keessa seentee hinjifatteetiyyuu osoo baate waraana san keessa jechuudha. Balaan uummata kan keetirra gahu rakkoon saba sanirra naannoo sanirratti dhaqqabu bu'aati argattuun waliin madaalu. Proportionate ta'uu hin danda'u. So naannoon Tigraay akkuma agartu infrastructurein isaan waggaa 25 dabre kana keessa ijaaruudhaaf yaalii godhaatiin hin turan guutumaan guututti barbadaa'eetiin hin jira. Qabeenyi isaanii saamamaatiin hin ture. Haadholee isaanii, dubartii isaanii, namoonni isaanii baay'ee miidhamaatiin hin turan. Isa kana maal homa feeteen iyyuu madaaluu hin dandeettu. Kabajni ilma namaa ka haala saniin irraa mulqabe suni mallaqa kamiin iyyuu injifannoo kamiin iyyuu deebi'uu hin danda'u. Garuu ammoo bakka Tigraay dhaabbateetiin hoolaalte wanta godhamaatiin hin ture san cal'isaniitiin fudhachuu jechuun daran inumayyuu salphina sanii uf saaxilu ta'a. So karaa jaraatiin akka laalutti filmaanni baay'ee hin turre. Garuu ammoo homa hinjifataniyyuu yeroodhaaf jechuudha. Hinjifannoon sunii fi rakkoon akka ummataatti irra gahe suni waa wal madaaluu miti. Karaa mootummaa Itoophiyaatiin olaalteetiin hin jette kasaaraa guddaa immeasurable wanta lakka'amuu hin dandeenye. Akkuma yaadattu muummichi ministeeraa gaafa gara aangoo dhufanii addunyaan kun marti harka dhahaafiitiin hin ture. Akka gareetti biyyattii san wayita bulchaatiin hin turan tarkaanfii abdii namatti horu wayita fudhataatiin hin turan san miidiyaadhaan addunyaarra jiran biyyoonni adda addaa international organizations kuni hundi recognitionii guddaa kennaafii ture. Wanti kana tahaatiin hin turee fi tarkaanfiin mootummaan fudhate qofti waan abdii namatti horu waan ta'eef osoo hin taane haalli mootummaan suni gara aangootti dhufe sochiin karaa nagahaatiin keessattiyyuu qeerroon Oromoo godhaatiin hin ture deemeetiin mootummaa aangorra ture ka waggaa 26-27 aangoo qabateetiin biyya san ture karaa nagahaatiin irraa buusuu danda'uudha. Aarsaan kaffalame jira
Garuu ammoo gara waraanaa hin deemne warri angorra ture suni. Dhiibamee irraa bu'eetiin hin jira. Eega warri angorra ture humna karaa nagahaatiin qabsaa'een dhiibameetiin angorraa kan bu'u ta'e humni keessaa bahe kun ammoo lafarratti wanta xiqqoo abdii namatti horuu eega dalage biyyi tuni abdii qabdi. Ilaalchi jedhutu hubannoo jedhutu ture. Kanaaf addunyaan karaa adda addaatiin badhaasa adda addaa muummicha ministeeraatiif including Nobel wanti sanii olii wanti prestigious ta'e hin jiru kennaatiin hin turan. Akkasi jabeessaatiin hin turan. Muummichi ministeeraa sadarkaa sanitti kabajameetiin ilaalamaatiin hin ture amma bakka sanii gabbu'ee addunyaan marti kan haasa'aatiin hin jirtu muummicha ministeeraa akkamitti gargaaraa biyya san akkamitti gargaaraa miti. Biyya san akkamitti badii isiin dalagde kanaaf keessattiyyuu mootummaa akka kaffalu gochuu dandeenya waan jedhudha. So Abiy gaafa Nobel Peace Prize kennanii fi addunyaan akkasitti celebrate gootu suni wanti addunyaan yaadaatiin hin turte Itoophiyaa qofa osoo hin taane naannoo saniifis jijjiirama wayii signal godha. Pirezidaantiin Eertiraa ka biyya san hudheetiin waggaa 30 bulchaatiin ture suni bakka sanii ka'eetiin gara garee warra Abiy kana seenuu danda'a yaaduu ture. Dubbiin jijjiiramtee Isaayyaas Abiyyiin ta'uun hafee yookaan gara garee Abiy dhufuun hafee Abiy mataa isaa Isaayyaasiin ta'ee gattaa'ee jechuudha. Isaayyaas waggaa 30 tureetiin hagana tokko jibbame. Muummichi ministeeraa garuu waggaa 3 ture angorra. Isaayyaas ammoo Nobel Prize irraallee hin jalqabne. Waraana keessa dhufe. Shakkiin ture jalqabumarrayyuu. So akkuma nama tokkotti hoolaaltee kufaatiin mootummaatii fi namoota mootummaa kana hooggananii baay'ee guddaa ture. Saniin ala karaa siyaasaa hoolaalteetiin hin jette biyyi Itoophiyaa akka biyyaatti hariiroon sabaaf sablammoota adda addaa jidduu jiru walitti hidhanni ummatoota adda addaa jidduu jiru baay'ee laafeetiin hin jira. Laafu qofa osoo hin taane qoqqoodamnii polarizationiin hawaasa kana keessa ummata Itoophiyaa keessa jiru bakka asiin dura hin geenne gaheetiin hin jira. Ammatti hoottaamee hin haasoyinaa hin mari'annaa osoo jedhameeyyuu eessarraa kaafteetiin akka mari'attu ifaa miti. Ummanni asiin dura haga tokko okay rakkoon adda addaa jiraachuu danda'a. Historically wanti baay'een wanti irratti walii hin galle jiraachuu danda'a. Garuu ammoo hireen nuti walitti dhufneetiin wajjaan haasa'u guutumaan guututti hin dhumanne jedheetiin yaadu amma is not sure. Hireen sun jiraachuu ifaa miti guutumaan guututti. Humnoonni kun amma walitti dhufaniitiin dhugama wajjin haasa'uu hin danda'anii gaafii jedhutu jira. Polarizationiin haga gadi bu'ee jabeenya jechuudha. So tokkummaa Itoophiyaa jabeessine jedhanii in fact tokkummaan Itoophiyaa yoo asiin dura wanti akkasii jiraatu ta'e akka yeroo ammaa kanatti bakka badaa gaheetiin hin beeku. Gadi bu'eetiin hin beeku. So akka biyya keessatti politically hoolaalteetiin hin jette biyyi Itoophiyaa jedhamtuun akka malee weaken taateetiin hin jirti politically jechuudha. Mee Dr. gara ilaalcha hawaasni addunyaa yeroo kanatti biyyattii saniif qabuutti haa deebinu. Maal fakkaata saa kanatti ilaalcha addunyaan biyya saniif qabdu? Akkuma si tuqaa ture kaa amma addunyaan biyyattiin karaa jijjiiramarratti deemaatiin hin jirti jedhaniitiin gargaarsa adda addaa godhamaatiin hin ture. Amma jijjiirama osoo hin taane wanti biyya irratti deemaatiin hin jiru yakka addunyaa. Yakka wanti isin jedhu wanti xiqqoo ifa ta'uu qabu tokko yakki adda addaa hin raawwatama yeroo baay'ee mootummaadhaanis humnoota adda addaanis namni dhuunfaas yakka raawwata. Yakka akkasiitii miti kan haasa'aatiin hin jiru. Yakki namni wal ajjeesuu, wal jalaa hatuu, wal saabuu kuni yakka dhimmi addunyaa laallatuu miti. Biyya kam keessatti yoo akkasii hin ta'a seera biyyattii sanitu laallata. Gaafa mootummaan akka mootummaatti keessatti yoo waraana keessatti yakka adda addaa dalagu namooma irratti gaafa yakki dalagamu sanyii duguugaan
yookaan ammoo yakki waraanaa wayita raawwatamu kuni dhimma biyyattii qofa osoo hin taane dhimma addunyaa ta'a. Akka waraanni kun jalqabame irraa Itoophiyaan wanti isiin addunyaa irratti balaaleffatamaa turteen tokko inni guddaan yakkoota kana. Yakkoonni kuni baay'ee biyyattii maqaa balleessaniitiin hin jiran. So reputationiin Itoophiyaan akka biyyaatti qabdu addunyaa irratti akka malee daameeji ta'ee jira. Biraandii sana immoo deebisaniitiin ijaaruullee waan danda'amu natti fakkaatu. Waggaa 27 wayita wayyaaniin biyya san bulchanii rakkoon karaa dimokiraasii karaa mirga dhala namaa akka jiru addunyaan ima beekti guutumaan guututti. Haa ta'u malee garuu wayyaaneen addunyaa wanti amansiisaniin tokko yoo jiraate naannoo san irratti tasgabbii Horn of Afrikaa gaafa Afrikaa san gaarantii gochuudhaaf nuti barbaachisaadha. Dhugaa miti waan biraati. Garuu addunyaa amansiisuu danda'aniitu hin jiran. Kana gochuudhaaf ammoo haala kanaan itti fufuudhaaf ammoo ummata keenya karaa guddinaatiin karaa badhaadhinaatiin lafarratti waa hojjenneetiin agarsiisuu qabna jedhanii mallaqa hedduu addunyaarraa guuraatiin hin turan argataatiin hin turan. Mallaqni Itoophiyaan gargaarsaan argataatiin hin turte 2012-13 irraa jalqabeetiniin biyyoota baay'ee keessaa isa ol aanaa ture. Warra Ameerikaa irraa, European Union irraa, United Kingdom irraa hoolaateetiin hin jette biyyoota qarshii guddaa development aididhaaf argatan keessaa Itoophiyaan tajalqabaa turte. Maaliif biyyoonni kunniin Itoophiyaa biyyi jedhamtu tuni barbaachiftuudha. Nageenyaaf tasgabbiidhaaf barbaachistuudha. Akkasumatti ammoo mootummaan misooma irratti guddina irratti haalli inni itti invest godhu ummata fayyadaa jira amantii jedhu ture. Again dhugaa ummanni agas itti fayyadamaatiin hin jira hin jiruun dubbii biraati. Garuu ummata addunyaa amansiisuu danda'aniitiin hin turan. Qarshiin baay'een argamaatiin hin ture hin beekama suni. Qarshii sanitti fayyadameetiin immoo mootummaan rent jedhanii kiraa humnoota adda addaatii qoqqooduudhaan biyyattii san yeroo dheeraadhaaf tasgabbiidhaan bulchuu danda'eetiin hin ture. Mootummaan kun kanuma gochuu hin dandeenye. Humnoonni asiin dura gargaarsa adda addaa kennaatiin hin turan gargaarsa san kutanii dhiibbaa adda addaa qoqqobbii mootummaa Itoophiyaa irra kaayaatiin hin jiranii amma bakka mootummaan diplomaatik mishinii addunyaa irraa qabuyyuu maintain gochuu bakka hin dandeenye gahee jiraa jechuudha. Kuni akka biyyaatti diplomaatikli hoolaalteetiin hin jette kisaaraa guddaadha. Qabxii tokko sii dabala kanarratti rakkoon guddaan waraanni kun Itoophiyaa irraa akka biyyaatti geesse karaa defense capability biyyattiitiin. Humni biyyattiin tun diina ofirraa ittisuu hagam tokko gahaa waan jedhu irratti assessmentii adda addaatu jira. Biyyoota adda addaatiin wal qabate. Asiin dura mootummaan Itoophiyaa kun yookaan ammoo raayyaan ittisa Itoophiyaa waraana jabaa godhameetiin ilaalama. Perceptioniin jiru akkasi, hubannoon jiru akkasi. Hubannoon immoo akkanumaan calliseetumaan lafaarraa illee hin dhufu. Haga tokko waan calaqqisu qaba. Waraanni sun rakkoo adda addaa qaba. Baay'inaan sabni kun akka dominate godhaatiin hin ture hin beekama. Sanii as jijjiiramni adda addaa godhamaatiin hin ture sunis baay'ee successful hin fakkaatu. Garuu waraana kanaan wal qabateetiniin wanti argame tokko maa'inni waraanni kuni waraanuma naannoo tokko milishaa fi hidhataa naannoo tokko ummata miliyoona 6 bakka bu'u irra ooluu hin dandeenye. Implicationin jedhu kisaaraa guddaa. Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti diina guddaa qabdi. Egypt diina, Sudaanis diina, humnoonni Sudaanii fi Itoophiyaa qacceef qaccee dhaabataniitiin ija walitti babaasaatiin hin jiranii rakkoon yeroo kamiyyuu dhohuu danda'a. Raayyaan Itoophiyaa Tigraay keessatti humna naannoo tokkootiin hinjifatameetiin kan bahu ta'e Egyptii fi Sudaan fa'a raayyaa Itoophiyaa kabajaa akkamiin
weeyitii akkamitti kennanii haala kamiin laalanii wanta jedhu nu hundaafiyyuu ifa. Implicationin isaa inni guddaan biyyattii tana akkuma biyyaatti kabajaan humnoonni adda addaa qabaniif ilaalchi hiddoonni adda addaa qaban reputation waraanni qabu akkanatti lafa bu'ee amma hagamta akka diinni Itoophiyaan strategically gara fuulduraatti rakkoo wajjin ka'uu danda'a jetteetiin ilaaltu waraana saniif kabajaa qabaatee rakkoowwan jiran kana karaa nagahaatiin hiikuudhaaf fedhii akka agarsiisu I'm not sure. Mootummaan Itoophiyaallee hagamta akka humna isaatti onnatee dantaa biyya sanii defend gochuudhaaf hagamta akka negotiate godhaa wanti jedhu gaafii guddaa keessa jira jechuudha. So kasaaraan biyya sana argahe karaa siyaasaatiinis karaa humna waraanaatiinis karaa dippiloomaasiitiinis yoo laalteetiin jette waan baay'ee nama mararudha. Dhugaa waan baay'ee nama mararu. Mee gara furmaataatti adeeminuuti Dooktor rakkoowwan gurguddaa hangana ga'u kanaaf furmaan isaa maali jettanii yaaddu isin? Akkuma jalqabumarraa jedhaatuniin turretti biyya kana hoogganuuni biyya kana hubachuu gaafata. Biyya hubachuu jechuun ammoo qabatama lafarra jiru hubachuu danda'uudha malee waan ofii fedhan qofa beekuu miti. Namni tokko waan ofiitti amanu waan ofii ta'uu qaba jedhu qofa biyya irratti dirqamaan hoo hin dhiibaka jedhu taate waan ofii qabu san argachuu osoo hin taane tama dur qabuyyuu dhabuu danda'a. Wanti Itoophiyaa keessatti deemaatiin hin jiru isa kana. Tokkummaa kanaa olii finnaa tokkummaa uummanni hundi tokko itti ta'u eenyummaa isaa dagateetiin tokko itti ta'u wayii uumnaa jedhanii haguma qara jirtuyyuu walitti hidhanta uummanni qabu san completely lafarraa balleessaatiin hin jiran. So wanti jedhaatiin hin turre jalqabumarraa rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati. Rakkoon walqixxummaa, rakkoon haqaa, rakkoo siyaasaati. Gaafa siyaasni biyya kanaa fixa ta'eetiin hin jedhe rakkoon haqaas, rakkoon walqixxummaas ka karaa dinagdeetiin jirus, karaa aadaatiin jirus sirraa'uu danda'a. Wanti tokko hundi gaafa tokkoon hin sirraa'u yeroo fudhata. Garuu ammoo bu'uurri isaa yoo qajeeleetiin hin jedhe waliigaltee irratti biyyi hundootisa koo ka jiraatu taate rakkoowwan sunneen yeroo gara yerootti furmaata argachaa deemuu danda'anii. Kanaafiyyuu hiikaan biyya kanaa furmaanni biyya kanaa qulfiin isaa kan jiru marii keessa, siyaasa keessa, waraana keessaa miti. Jedhaa turre osoo waraanni kun jala hin qabin gaafa prosperity party dhaabatirraa jalqabee adeemsi kunii biyya kana kara rakkoo keessaa hin baane keessa. Rakkoo kanarratti immoo rakkoo hooka daballu taate haalli rakkoo kana keessaa itti baanuyyuu dhibbataatiin hin deema hireen suni jedhaatiin hin turre. So deemneetiin amma bakka amma jennu kana geenneetiin hin jirra. Ammas dhugaadhaa rakkoon amma keessa jirru rakkoo gaafa waraanni kun jalqabame keessa jirru adda. Rakkoo gaafa Haacaaluu fi Haacaaluun fa'aa ajjeefamee Jawaar fa'aa hidhaman keessa jirruun adda. Rakkoo gaafa prosperity partiin dhaabatu keessa turreen adda. Wantoon kun hundiniyyuu rakkoo biyya sanii dabalaa walirratti tuulaa complicate godhaa deemanii ammas furmaata kan ta'u gara duubaatti deebi'anii siyaasatti deebi'anii furmaata barbaaduudha malee bakka geenne gara duubaatti deebi'uun furmaata hin ta'u ittuma fufnaa hoo jedhan taate hundiniyyuu wal qabateetiin qulee bu'u ta'a jechuudha. Ultimately gatii guddaa akka kaffalu ummata bal'aa biyya san keessa jiraatu biyyattiidha akka biyyaatti. Kanaaf furmaanni mariidha jechuu barbaadeeti. Galatoomaa Dooktor mee yeroo ammaa kana gareen TPLF haal duree torbe yookiin preconditionii kaanii jiranii mootummaa federaalaa wajjin maritti dhihaachuudhaaf jechuudha. Haala amma jiru kana keessatti ummanni Oromoo iddoo kamitti argama yookiin ummanni Oromoo haala kamiin qooda fudhachuu danda'a waan kana keessatti eenyutoo isa bakka bu'a ka jedhu gaafi kiyya.
Haldureeni warri Tigray Defense Forces yookaan ammoo mootummaa Tigray kennee lafa kaayatiin hin jedhe karaa hedduu laaluu dandeetta kana. Tokkoffaa haalduree humni injifate lafa kaa'uudha. Haaldureen kunniin maksimaalistiidha akka malee. Marii kamiifiyyuu bakkeen irraa kaanu heera biyyattiitii constitutionii biyyattiitii jedhan. It's a good point. Akkasuma ta'ullee qaba. Humni biyya tokko bulchu heera wayirra dhaabbateetiin hin bulchaa. Gaafa isaaf ta'u heera wayitti fayyadameetiniin wanta godhu kana justify godha. Heerri kun ammoo mootummaa sana irratti illee apply ta'uu qaba. Kanaafuu bakkeen irraa kaanu heera biyyattiitii jechuun isaanii it's understandable, it's reasonable. But at the same time tokko wanti isaan gaafatan olaalteetiin hin jette it's almost akka waan biyya addaa already bilisa ta'aniitiin adda bahanii wayiiti. Sun ammoo heera biyyattiitii wajjin illee waan deemu miti. Heerri biyyattii angoo mootummaa federaalaatti kennu qaba, angoo mootummaa naannootii kennu qaba. Kanaaf ka'umsi kenna constitutionii biyyattii irraa yoo kan jedhamu taate constitutioniin biyyattii angoo mootummaa federaalaallee haga tokko recognize wanta godhuu fi san accept gochuu qabanii jechuudha. Garuu isaa wanta jedhaatiin hin jiran isa san accept hin goonuudha. Kuni preconditioniidha. Mariif waan dhiyaateedha. Processing kun ammoo it's a process of give and take. Ol kaasaniitiniini haalduree isaanii kaayatanii eegasii mootummaan Itoophiyaa akkasumatti kanan godhu jedhaa mariidhaaf bargainiidhaaf negotiationiidhaaf waan dhiheessanii suni I think tokko irratti probably yoo dhiibbaan uummanni addunyaa kanarratti godhu taate gara duubaa uuma deebi'an natti fakkaata. Wantoota jedhan hunda hin godhan jechuu miti. Fakkeenyaaf ammaa gara Eertiraas hin deemnaa, gara naannoo Amaaraas hin deemnaa waan jedhu kaasaatiin hin turanii. Garuu ammoo really gara Eertiraa deemanii border Itoophiyaa bira taraniitiin waraana Eertiraa yookaan ammoo abbootii aangoo Eertiraa naannessuu hin danda'anii politically ammatti waan isaanii hojjetu wanti kun wanta jedhu holaaltu hin fakkaatu. Gaafa border Itoophiyaa bira taraniitiin mootummaa Eertiraa keessatti haleeluu jalqabanii tokkoffaa humni illee kasan godhaniin jira. From a military point of view san gochuun bu'a qabeessa isaaniif yeroo ammaa kanatti. Lammaffaa addunyaan amma miidhama keessa waan turanii fi haga tokko sympathize godhaatiin hin ture kuni sympathy isaa dafeetiin hin jijjiiruu danda'a. So an fakkeenyaaf wanta jedhaniif san keessa waan deeman kaasanii waan deeman natti hin fakkaatu. Ka gara naannoo Amaaraa jiru kuni keessattuu lafa asiin dura to'annaa isaanii jala ture. Walqaayit fa'aa Tsagadee Humaraa kanneen kanaan wal qabateetiin I think waraanni most likely itti fufuu danda'an natti fakkaata. Isaanis osoo kan argatiin osoo lafa kana hindeeffatiin waan callisaniitu maanii gara marii deeman natti hin fakkaatu. But in any event conditioniin isaan lafa kaahan kuni conditionii humni hinjifate tokko from a position of strength gaafatudha. Kana mootummaan Itoophiyaa guutumaan guutuullee waan fudhatan natti hin fakkaatu. Garuu ammoo mariidhaaf haga tokko I think warra TPLF baay'ee favor godhaa jechuudha bakkeen irraa ka'uu qabnaa isaan jedhaatiin hin jiran kuni. Humni Oromoo kana keessatti bakka kam jira? Rakkoon biyya kanaa rakkoo naannoo Tigraayiif rakkoo mootummaa Itoophiyaa jidduu qofa jiru miti. Yeroo baay'ee wanti jedhaatiin hin turre namoonni baay'een isaatiin analysis kana accept godhanatti fakkaata. Rakkoon Tigraay irratti argaatiin hin baane suni rakkoo Tigraayitti eegalamee miti. Rakkoo Oromii irratti eegale. Oromii irratti garuu humni mootummaa waraanaan dura dhaabbateetiin ilaalcha isaa humnaan uummata irratti akka hin feene godhu hin turre. Warri jiddu galeessa bulchuu fi warri naannoo Oromiyaa bulchu warra tokko. Humni kara oppositionii jirullee hagas humna qabaatee jabeenya qabaatee mootummaa dura dhaabachuu hin danda'u ture. Kanaaf wanta barbaadan Oromiyaa keessatti
poolisimaa fi intelligensi fayyadamaniitiin gochuu danda'aniitiin jiran. Kaan qabaniitiin hidhanii, kaan dirree siyaasaatiin keessaa karaa adda addaatiin baasanii, kaan hin sodaachisanii, wanta barbaadan humna waraanaa osoo mobilizing godhin Oromiyaa guutumaan guututti paasifaayi gochuu danda'aniitiin jiranii, sabduu gochuu danda'aniitiin jiran. Dhugaadhaa lixa Oromiyaa irratti akkasumas kibba Oromiyaa irratti humnoonni socho'an jiranii naannoo san waraanatu jira. Sunis ammoo humna hagas hunda jabaateetiniini mootummaa haala amma Tigraay irratti agarru kanaan challenge gochuu danda'ee hin turre dhoysaniitiniini isolate godhaniitiniini I think haala saniin Oromiyaa dominate gochuu danda'aniitiin turan. Ammallee akkuma rakkoon wayita kaatu Oromiyaa irraa kaatee Tigraayin geette ammas hiikaan siyaasaa biyya sanii Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa jidduu qofatti miti. Hundayyuu ammachuu danda'uu qaba. Keessattuu Oromiyaa. Kanaaf Oromoon marii kana keessatti ilaalchi isaa maa inni, bakki isaa maa inni, akkamitti sagaleen Oromoo marii kana keessatti represent ta'a wanti jedhu gaafii baay'ee arjent ta'edha. Akkuma beekamu humnoonni Oromoo bakka bu'aniitiin karaa adda addaatiin qabsaa'aatiin jiran gariin mana hidhaa jira, gariin bosona keessa jira, gariin Finfinnee mataa'ee ka socho'uu hin dandeenye maqama jaarmayaatiin ka waa hojjechuu hin dandeenye jira. Humnoonni sanii alas biyya alas jiran karaa adda addaatiin dhiibbaa godhaatiin jiranii kuni hundi stakeholderiidha. Garuu humna Oromoo moonaa mormitootaa jiru marii kana keessatti osoo hin hirmaachisin mariin godhamu jiraachuu hin danda'u. Mariin yoo jiraate marii biyyoolessaa ta'uu qaba. Mariin biyyoolessaa ammoo godhamuudhaaf piroosesiin kuni piroosesiin marii kanaa jechuudha. Amantii ummataa argachuu qaba. Amantii ummataa argachuu kan danda'u ammoo yoo bakka bu'oonni ummataa stakeholderoonni hundiniyyuu irratti hirmaachuu danda'anidha. Stakeholderoonni kun gariin hidhaa jiranii akkuma isin jedhe gariin socho'uu akka hin dandeenye ukkaamamanii bakka adda addaa jiranii gariin bosona jira. Kuni hundiniyyuu gara biyyaatti deebi'ee karaa nagahaatiin marii kana keessatti hirmaachuu akka danda'u haalli mijaa'uu qaba. Yoo kun kan taane taate mariidha jedhameetiin diraamaan godhamu eessaaniyyuu biyyattii sana ga'uu hin danda'u. Hopefully warri Tigraayis adeemsa akkasii wanta fudhatan natti hin fakkaatu. Oromoo jaalatanii yookaan sababnoota adda addaa jaalatanii jaraaf jedhaniitiin marii akkasii didan jechuu kiyyaa miti. Dantammaan isaaniitiyyuu amma dantaa ummata kaawwaniitiin wanta wal qabatuuf fedhiin isaanii kaawwanii waa walitti rarra'uuf isaanis humnoonni hidhaa jiran bakka adda addaatti ukkaamamaniitiin jiran hidhaadhaa gadhiifamanii ukkaamsaan kuni ka'ee hundiniyyuu haala bilisa ta'een road maappii irratti walii galame tokko irratti mari'ataniitiin karaa mariitiin rakkoo biyya kana bakka amma jirtu kana bakka isin awwaalante kana baasaniitiin haga tokko hiikaa wayii resolutionii wayii argachuu kan danda'amne taate daran ammas gaduma deemaatiin deemti jechuudha biyyattiin. Yeroo wahii irratti biyya wanti jedhamtuyyuu osoma agarru biyya wanti jedhamtu guutumaan guututti ija keenya kee duraa baduu dandeetti. Amma Tigraay hulaalteetiin hin jette haga yeroo kaluutti dhugama namni Tigraay Itoophiyaadhaan alatti invision godhaatiin hin turre. Amma fuuldurri Tigraay heegereen Tigraay Itoophiyaadhaan wajjin ta'a wanti jedhu amma imaajin gochuun rakkisaadha sanam. Kanaaf akkanumatti deemee Itoophiyaa wanti jedhamtu illee bakka hin jirre ga'uu dandeetti. Itoophiyaan yoo sabaaf sablammoonni biyya kana keessa jiranii nuu taatii osoo jiraatte gaariidha osoo kunuunfanne gaariidha jedhaniitiin yoo amanan itti fufuu dandeetti. Yoo sabaaf sablammoonni kunniin kan ittiin amanneef hin fudhanne taate humnaan haguma fedheyyuu karaa fedheeniyyuu osoo dhiibbaan godhamee itti fufuu hin dandeettu.
Kanaaf gara marii hundiniyyuu deebi'ee mariin kun immoo marii bilisaa marii haqaa ta'ee Oromoonis sagaleen isaa haala uummata Oromoo bal'inna isaa gituu danda'uun irratti hirmaachuu qaba. Mariin Oromoo exclude godheetiin godhamu biyya san keessatti yoomiyyuu hiika ta'uu hin danda'u. Maybe amma Oromoon karaa adda addaatiin dhiibbaa irratti godhameen wanta waggaa sadiin dabree hojjetamaatiin hin tureen humni isaa baay'ee dadhabee jira, bittinnaaheetiin hin jira. Kun ammoo humna walitti deebi'uudha. Hagoon fedhallee osoo dhiibbaan godhame uummanni hagana ga'u ukkaamameetiin hin jallisameetiin baduu hin danda'u. Hin deebi'a yeroo gabaabaa keessatti. Kanaaf rakkoo yeroo irraa gara yerootti babal'isuu fi keessa gadi fageessuu osoo hin taane haala rakkoowwan adda addummaan jiru kun dhibbataa gara hiikaatti gara solushinitti deemuu irratti hojjetamuu qaba. Karaan kun immoo karaa marii qofaa yaada jedhu qaba. Galatooma Dr. Ramee gaafii xumuraa takka qaba. Gaafiin xumuraa sunis yeroo ammaa kana isin yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaa irratti hirmaachuu keessan dhaga'utti jirra. Wanni sun maalirra jira? Baay'ee galatoomi. Isa kanaaf hiree naa kennuu kan keetiif Haacaaluun akka yaadatamu goota hunda kennaati. Goota Oromooti. Akka dhuunfaattis nuuf hundaafiyyuu goota. Nu hundaafiyyuu hiriyyaadha. Nama hawaasa kennaaf sagalee ta'ee, abdii ta'ee, ija ta'ee waggaa kurnan dabreef nama waa hedduu dalageedha. Kabajaa hedduu qabnaa fi jaalala hedduu qabnaa fi kanaaf wayita ajjeefamu, wayita wareegamu akka nama gootaa tokkotti uummanni keenya kabajaan isaan malu godhamee fi hin gaggeeffamne. Kanaaf nuti akka sabaatti wal geenneetiin gaggeessaa isaan malu isa gitu isa madaalu gochuun barbaachisaadha yaada jedhurraa namoonni tokko tokko walitti dhufanii dargaggeessa ijoollee Oromoo at the center jiddu galeessa gochuudhaan haala saniin socho'aatiin hin turre. Qophiin kun kan godhamu Juulaay 29 irraa haga 31ti. Thursday to Saturday. Qophiin akka gaarii deemaatiin hin jira. Hawaasni adda addaa itti hirmaataatiin hin jira. I think Oromoon walitti dhufuu qaba. Walitti dhufee qophii kanarratti goota isaa yaadachuu qofa osoo hin taane akka sabaattis eessa jirra wanta jedhu osoo hireen mijeeffameetiin namni mari'achuu danda'e waan gaariidha. Walitti dhufuun kun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Keessattiyyuu yeroon amma keessa jirru kuni yeroo muddamaati. Yeroo hawaasni keenya riskii adda addaa keessatti jirudha. Hiree kanatti fayyadamaniitiin walitti dhufanii wajjin mari'achuu danda'uun, haasa'uu danda'uun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. So hopefully namni baay'een walitti dhufa jeetiin abdii qaba. Keessattiyyuu namoonni isteeta jiran qophii kanarraa wanti isaan hafaniif hin jiru akka ilaalutti dirqama jenereeshinii kanaati. Uummanni goota isaa hin kabajne, uummanni sagalee isaa nama ija ta'ee fi uummata isaa qaree bakka inni dhukate isa baasee, aartii isaa baasee, aadaa isaa baasee haga tokko kabajaatti godhin nama akkasii uummanni hin kabajne uummanni sun ufumaafiyyuu kabajaa hin qabu jechuudha akka annaalutti hin qabu. Kanaaf walitti dhufneetiin kabajaa isaan malu gochuufiin baay'ee barbaachisaadha jedha. Uummanni wal dhufeetiin akka kana gochuudhaan immoo abdii guddaa qaba. Galatooma gama kiyyaan xumuradhee jira. Sagantaa sona guyyaa har'aa irratti hirmaachuu keessaniif Dr. Hedduu ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Baay'ee galatoomeeti Saawuduu Naasir. Egaa kabajamtoota daawwattoota miidiyaa OROMIA11 sagantaan sona guyyaa keenya har'aa kana fakkaata ture. Turtiin Dr. Awwol Aloo wajjin goones kanumaan xumurama. Sagantaa sona guyyaa biraatiin hanga walitti deebinuuf turtii gaarii.